Baga gammadanii baga gammaddan uummanni Oromoo martiin keessan kan biyya keessan jaallattan kan dhiiga keessan kan lammii keessan jaallattan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni imimmaan isaa dhangalaasaa sanyii facaase sagaleen isaanii dhagahama jedha. Dhugaa dubbachuuf namoonni imimmaan isaanii facaasaa sanyii facaasan sagaleen isaanii ni dhagahame jechuudha. Dhugumatti ni dhagahame. Dhugumatti Waaqayyo imimmaan namaa ilaala jechuudha. Dhugumatti Waaqayyo imimmaan namaa lafa buusu jechuudha. Dhugumatti haqqi namaa qoramtee lafa baaturraa baati malee hin baddu jechuudha. Haqa namaa nyaattennaan bahuu hin dandeessu. Ilmaan namaa dabsite dabdeennaan bahuu hin dandeessu jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa akkuma beekamu har'a ganamaa waa'ee atileetiksii kanarraa isinii haasayeetiin ture jechuudha. Viidiyoo gabaabduu irraa isinii hejje'een ture. Atileetiks Gelete Burqaa jechuudha. Akkuma beekamu miidiyaa irratti baate dubartii obsituu, dubartii waan baay'ee dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni jireenya keessatti waa baay'ee argee guddate gaafa jireenya laafaas gaafa jireenya tolaas gaafa jireenya badaas ni obsa jechuudha. Obsa baay'ee qaba jechuudha. Otoo dubartoota tokko tokkooti yoona kana jechuudha. Kan lubbuu isaaniitti faradanillee jiru, kanillee biyya baxabbaxanillee jiru jechuudha. Tasgabbooftuu dubartii tasgabbooftuu dhugaa dubbachuuf. Akkuma beekamu ganama kana isinitti himee jira. Abbaan manaa isheetii jechuudha kan qabeenya ishee xirritti godhe afaan sabbanatee nyaatee irraa xirliq ishee godhe jechuudha. Akka isheen illee ilmoon arganneef saayitii isheen illee ilmoo itti argachuuf yaaddu sanatti namni tokko gaa'ilatti yeroo galu karoora qaba. Karoora isaa sana keessatti waggaa hamma kanaa hojii hojjenna, waggaa hamma kanaa gaa'ila dhaabbanna, waggaa hamma kanaatti immoo ilmoo arganna, waggaa akka kana gidduu immoo ilmoo keenya haala kanaan guddisna, haala kanaan barsiifna. Jedhee mari'ata. Isheenis akkuma nama tokko namadha naaf ta'a jettee itti amantee dubartiidha. Dubartiin immoo maaliyyuu taanaan yoomiyyuu taanaan jechuudha. Waan irri jedhee wajjin deemti jechuudha. Dhugaadha. Jaalalli immoo muka gogaarraa nama qaba. Sinigali jaalalli muka gogaarraa nama qaba. Jecha namaarraa, dubbii afaan namaarraa, tapha namaarraa, deemsa namaarraa, bifa namaarraa jaalalli kalaa dhuftee namatti ilma namaatti galtee nama dogoggorsitu hin dhibdu jechuudha. Garuu obboleettiin kun haa dogoggortu malee akka namoonni baay'een jedhanitti immoo jechuudha. Harree ganama baddee kurkuriin hin deebisu kan jedhanii arrabsan fa'aa baay'eetu jira jechuudha. Muka yaada warri akkas jettan dhugaa Waaqayyoo isiniin jedhu. Dubartiin kun dubartii akkamitti hubannoo guddaa qabdu, warra barumsa sadarkaa guddaan qabuun olitti dubartii hubannoo guddaa qabdu, dubartii sabbartuu, dubartii obsituu jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti. Namni tokko gaa'ila erga dhaabbattee waggaa 17 erga waggaa 17 erga gaa'illi ishee bittinnaa'e yookiin immoo diigame immoo waggaa 7 jechuudha. Ilaala. 2010 irraa kaaste hangarraatti zimmi jettee teessee jechuudha. Otoo dubartii tokkooti garuu yoona maal akka gootu maal akka balleessitu ilaala. Dubartiin kun dubartii waadaa Waaqayyoo eeggattu, waadaa gaa'ila ishee dubartii eeggattu, dubartii safuu qabdus, dubartii haati guddifatte, dubartii jireenya akka hin taane keessatti guddattedha jechuudha. Jireenya yeroo isiniin jedhu nama rakkina keessatti guddate, nama rarree rakkoon akka ga'uu hin barbaaddu jechuudha. Kaleessa keessaan bahee jettee of hin ilaalle, hiyyummaa ishee kaleessaa ilaaltee ilma namaarratti of hin tuulle jechuudha. Jaalalaafis iddoo laattee jirti. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Milkaa'uu fi haadhiisuyyuu malee jechuudha. Otoo dubartii tokkooti ani ilmoo malee nafaa jettee waggaa 7 guutuu jechuun of eegdee of qusattee maal akka namichi kun irra gahe, maalirra akka inni jiru gadi fageenyaan erga hubattee erga xuuxee cuunfitee booda kan isheen miidiyaa irratti as baaste jechuudha. Otoo tokkooti dhirsa jala teessee abbaa manaa jala teessee kan qaama ishee hattu jira. Dhugaa dubbachuuf kan qaama ishee hattu baay'eetu jira, tokko lama miti jechuudha. Dhiirrillee haadha manaasaa jala taa'ee kan qaama isaa hatu baay'eetu jira jechuudha. Waadaa gaa'ila isaa hin eegganne baay'eetu jira jechuudha. Ishiin garuu waadaa gaa'ila ishee eeggattee yeroon kun yeroo ani itti ilmoo argadhudha. Ilmoon koo saayitiin ilmoo ani itti arga'u na jalaa hafaa jettee otoo
waa biraan keessan gahii qulqullummaa ishee eeggattee hanga har'aatti nama taa'aa ture jechuudha. Har'a garuu miidiyaa irratti baatee borotoo dubartiin kun nama biraa wajjiniin illee gaa'ela dhaabbattee illee jechuudha. Dubartiin kun dubartii adaba qabdu, dubartii obsa qabdu, dubartii dandeettii qabdu. Nama waa hunda obsitee dabarfattu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namichi kun garuu hamma kana ishee irratti hejjete jireenya biyya lafaa kanarraa keessummummaa dhufne kanarraa irraa kaana irratti nafnu jechuudha. Keessummummaa dhufne irraa deebina jechuudha. Bakka dhufne sanatti ni deebina jechuudha. Garuu kanaaf jecha dafqashee nyaatuyyuu milkaa'uu hin dandeenye qabamee jira. Baga Waaqayyo isa qabe uummanni Amaara, Oromoo, Tigiree otoo hin jedhin sabni kamillee dhugaa dubbachuuf imimmaansaa gadar caasaa sabni biraa jechuudha. Atileetiin kun yeroo nuti dabalamte jedhu sabni biraa dhugaa Waaqayyoo siniin jedha atileetonni illee. Atileetiin kun gaafa dhuftee Finfinnee galtee afaan Amaaraan beektu dhiira dubaraatti dhiira akka dubaraatti waamti. Dubara immoo akka dhiiraatti waamti. Waan nama gaddisiiftu jedhu. Waan nama gaddisiiftu nuti warri umuriini isheen gara waggaa 3 waggaa 4 ol nu hangafti. Nuti garuu warri eegoon ishii waggaa 3 waggaa 4 ishiitti gaditti alannellee har'a nama ilmoo 3 guddisaa jirudha. Ishiin nama obsa qabdu ajani ugaa bahaafii jiru jechuudha. Atileetonni illee jechuudha. Garuu Oromoon keenya tokko immoo afaan bananii ishee arrabsu jechuudha. Dhugaa Waaqayyoon siniin jedha. Nama baay'eetu afaan banee sanuu miisejii waan babarreessanii jechuudha. Namoota miidiyaa irratti bebbeekamaa jedhamanii isaaniin fakkeessanii kan isaan poosti godhan jechuudha. Of oksanii eenyuun fakkeessanii feesbuukii namaa hatanii jechuudha. Feesbuukii namaatiin akka waan namichi sun poosti godhe qeeqa Oromummaa irraa qabu irraan fakkeessaniitiin akka wayii ganda wayii fakkeessaniiti maqaa namaatiin immoo ishiidhaan arrabsanii poosti godhu jechuudha. Dhugaa Waaqayyoon siniin jedha. Akkasumas immoo ishiin illee mataa ishiitti kan ishee dhahatte alaabaa uummata Itoophiyaa bakka biyyittiin buututti dhahatte illee faatti waa biraa jedhanii maal barbaade waan fe'e jedhaniitiin kan isaanii poosti godhan jechuudha. Garuu isheen dhugaa qabdi. Dhugaa Rabbi, dhugaa kootu dabe too jettee isinuma kana, unuma warra ishee arrabse kana, unuma warra isheetti dabe kanallee dhugaa Rabbiiti. Irraa buufachuu dandeessa. Imimmaan ishee tureera kan isheen imimmaan ishee buusaa jalqabde. Namni jireenya gaarii jiraatuuf, namni jireenya gaarii hin jiraanne fiizikaaluma isaarraayyuu beeksisa jechuudha. Dubartiin kun boosseetti. Imimmaan dubartii immoo dhiiraaf hin ta'u. Boru gaa'ila isaaf hin ta'u. Namichi kun gaa'elallee nama dhaabbateeru. Nama ishee oksee gaa'ela dhaabbatee jiru jechuudha. Ilaala. Asteer maal jedha feesbuukii irraa akka deemsisaa jiranitti jechuudha. Nama gaa'ela nama biraa wajjin dhaabbatee jiru jechuudha. Okay, gaa'ela dhaabbachuun isaa namaan aarsu dhugaadha. Isaaf hin taane taanaan itti himee gaa'ela isaarraa adda bahee jireenya isaa qabeenya kan qabu kansaa kan mataasaa kan dafqe fudhate deemuun naqa qileeli taa'aqee. Abbaan barbaade ni fuudha. 55 yoo fuudhe mirga qaba. Isheen illee 55 yoo heerumte mirga qabdi. Garuu gaa'ela ishee hanga kana akkasitti cuqqaalee irra taa'aa ture. Akka isheen ilmoon arganneef illee akkasitti yeroo isheen itti immoo ilmoo argachuu feetu sanatti immoo aga kana godhee feekii diraamaa aga kana ishee irratti bahee garuu Waaqayyo jireenya isaa hin bareechu jechuudha. Kunoo qabamee Finfinnee keessaa namichi kun jechuudha erga isheen sagaleen ishee dhagahame kuni naannilanii jarri kun na qaban jennaan waan ganna lakkisan miti qabeenya ishee funyaan koo qabanii narraa fuudhu jechuudhaan makiinaa tokkoon fiini shuguxii tokko waliin qabamee jira jechuudha. Namichi kun ofumaafuu mujirimadha jechuudha. Mujirima jechuudha. Dhugaa Waaqaan siniin jedha. Innaa akkasitti qabame yeroo akkasitti qabame jedhan Kiristoos ani baay'ee tokkoon gammadis hirribarraa ka'een viidiyoo waraabaa jira jechuudha. Nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf haalaan baay'ee kan nama gammachiisu baga Waaqayyo isa qaba. Akkasuma warra dafqa namaa nyaatan, warra imimmaan namaa dhugan, warra shamarran biyya Arabaarraallee jechuudha. Imimmaan otoo angalaastu mana namaa keessa otoo gugguuftu dafqa ishee fuute ani si faana gaa'ela dhaabbadha. Ani sirratti dubartii biraan qabu jedhanii warra dafqa namaa fuudhanii gaa'ela dhaabbatanii warra dafqa namaa fuudhanii itti fayyadaman Waaqayyo akkasuma lafa jiranitti isaanaa qabu. Dhugaa Yesuus imimmaan dubartii lafa hin bu'iin. Dubartiin mudhii ishee hidhattee yoo nama abaarte hin hiikamu. Gaa'elli isaaniillee hidhamaa ta'a. Jireenyi isaaniillee hidhamaa ta'a jechuudha. Waaqayyo
waaqayyo akkasuma haa qabu nama gaa'ila nama akkasitti cabarbaree lafa jirutti akkasitti isaa qabu dhugaa waaqayyo siniin jedha baay'ee tokko yeroo qabame jedhanii gammachuu guddaatu natti dhagahame baga waaqayyo isaan qabe baga saaxilame sagaleen keessan dhagahamee jira isiniin jedha uummata Oromoo baga gammaddanii baga gammaddan baay'ee nama gammachiisa borummoo gammachuu ishee fuula isheen as baatee fuula gammachuudhaan akka isheen uummata Oromoo galateeffatullee abdii guddaa qabna turtii gaarii siniif haa ta'u qeeqa yaada qabdan immoo komentii jala barreessuu dandeessu nagaan bulaa.